dhiirri tokkoof dhalaan tokko utuu waliin fuudhin dura maal beekuu qabu akkasumas immoo erga wal fuudhanii booda wanta isaan utuu ofirratti hin beekin godhan kan garuu gaa'ela isaanii irratti dhiibbaa geessisu maali? Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun Dr. Naafiyaad Geetuudha. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu iccitii dhiirri yookiin dhalaan tokko utuu gaa'elatti hin seenin akkasumas immoo erga gaa'ela keessa seenee baruu qabu gama fayyaatiin maal kan jedhu ilaalla. Hubadhaa asirratti wantoonni barreeffaman jiru kan experience namoota dhufanii yaalaman irraas gaaffii namoonni baay'ee nu gaafatan irraati akkasumas immoo namoota kilinika dhufanii nu haasofsiisan irraati namoota karaa keessaa nu barreessan irraati kan muuxannoo fudhanne siniin ga'uu barbaade. Namni hundumtu kanneen fuutanis kanneen hin fuunes kanneen heerumtanis kanneen heerumnes barumsa kana hanga xumuraatti dhaggeeffachuu qabu. Especially warri gara gaa'elaatti hin seennes warri gara gaa'elaatti seenuu jettanis. Maaliif namoonni baay'een erga gaa'elatti seenanii booda rakkoo kana waan rakkataniif. Asirratti tuqaawwan muraasa kaafnee ilaalla. Tokkoffaa utuu waliin fuudhin dura maal gochuu akka qaban erga wal fuudhan immoo maal gochuu akka qaban. As keessatti dhimmoonni wal quunnamtii saalaa wajjin wal qabatan dhimmoonni ulfaa wajjin wal qabatan jijjiiramni amalaa durbummaa kan jedhamu akkasumas jireenya hawaasummaa kaasnee kan haasofnu ta'a jechuudha. Kanaaf I hope sagantaa kanan jaalladhu jedhee yaada hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya jaalalleewwan tokko yookiin immoo dhiirri tokko dhalaan tokko utuu waliin fuudhin dura egaa wal baru erga wal baraniiti wal qorachuu eegalu amala isaanii wal baruu eegalu maal akka jaallattu inni maal akka jaallatu maal akka jibbu isheen maal akka jaallattu maal akka jibbitu amala isaanii walitti himanii wal qorachuu eegalu jechuudha. Kana keessatti utuu gara gaa'elaatti hin galin baay'een namoota garuu erga gara gaa'elaa seenaniiti hubannoo tokko dhabuurraan kan ka'e yeroo baay'ee wal lolan yeroo baay'ee of dhiphisan wal dhiphisan ni argama jechuudha. Kanaaf kan hambisuudhaa fi odeeffannoo gahaa argachuun baay'ee barbaachisaadha. Akka seeraatti ispeeshaalii biyya keenya keessatti baay'inaan hin baratamne malee utuu waliin fuudhin durallee dhufaniitu ilaalamuu qabu. Qorannoon godhamuuf jira gorsi fayyaallee isaaniif kennamu jira jechuudha. Gorsa baay'eetu kennamaaf. Kanaaf isinillee jaalalleewwan wal fuudhuudhaaf beellama qabattan gara fuulduraatti yoo jiraattan dhuftanii nu haasofsiisuu dandeessu jechuudha. Tokkoffaan asirratti jalqabarraa kan kaafnu ilaalcha qaba. Dhiirri tokko gara gaa'elaatti yommuu seenu dhalaan tokko gara gaa'elaatti yommuu seessu ilaalcha gama maatiirraa fudhatanii dhufan qabatanii gara gaa'elaatti kan seenan jiru. Ilaalchonni kun gaariidhas ilaalchonni bodattofoo ta'an ilaalchonni baay'eenis immoo ni jiraatu jechuudha. Kanaaf ilaalcha isaanii jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha kan jedhudha. Kan biraan immoo utuu waliin fuudhin dura qorannoo garaagaraa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Especially beektu baay'een keessan qorannoon HIV godhama. Dabalataan even gartuu dhiiga isaaniillee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif wal simachuu dhabuun gartuu dhiigaa abbaa manaa fi haadha manaa yoo jiraate rakkoo fayyaa daa'imman irratti geessuu waan danda'uuf kanaaf gartuu dhiigaallee akkasumas immoo qorannoowwan dhibeewwan daddarboo kan biraallee gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana qofa miti dhiibbaan dhiigaa isaanii ilaalamaa sukkaarri isaanii ilaalama waan hundumtuu meedikaal cheekaappii godhanii gara kanaatti seenuun baay'ee barbaachisaadha. Dabalataan immoo kana qofa osoo hin taane wanti beekamu qofa baay'ee jira. Ispeeshaalii dubartiin tokko durba yoo taate durbummaa yoo qabaatte egaa experience hin qabdu exposure hin qabdu waan ta'eef gaa'ela dura yoo tuttuqqii dhiisanii yoo ta'e waliin tuttuqne yoo ta'e ispeeshaalii gara gaa'elaatti yommuu seenanii chaalenjiin hamaan kan nama mudatu achirratti jechuudha. Baay'ee namoota baay'een keeziiwwan baay'ee waan argaa jiru jechuudha. Ji'a lamas waggaa tokkos kan turan waggaa lamas kan turan jiraachuu danda'u waan ta'eef jiru argineerras waan ta'eef ispeeshaalii dhiirri waan expect godhee deemu qaba dhalaanis waan expect godhee deemtu qabdi. Durbummaa wajjin wal qabatee kanaan dura viidiyoo garaagaraa hojjedheera. Ispeeshaalii dubartiin tokko virginii yoo taate dhiira argitee hin beektu yoo ta'e ispeeshaalii qaamni ishee dhiphaa waan ta'eef chaalenjiin ishee mudachuu danda'a dhukkubbiin ishee mudachuu danda'a. Garuu sodaa sana of keessaa baastee sodaa dhukkubbii sana of keessaa baaftee itti seenuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dabalataanis immoo saayikooloojikaalii baay'ee konfidensiidhaan itti seenuu qabu. Na dhukkuba jettee kan yaadaa deemtu yoo ta'e firii taatee seksii gochuu hin danda'an yookiin immoo wal quunnamtii saalaa gochuu hin danda'an jechuudha. Dabalataan innis immoo yommuu isheen dhiphachuu danda'a waan ta'eef istireesiin yeroo sanatti dhiibbaa qaamni isaa akka hin kaane yookiin immoo dafee akka dhangalaasu illee gochuu danda'a waan ta'eef
konfidensiidhaan sammuu keessan firii gootaniitti seenuu qabu jechuudha. Namni waan garaagaraa jechuu danda'a. Garmalee si dhiiga dubartootatti maal jedhu garmalee dhiigaa dhukkubbii garmalee qabaa akkas akkasii yommuu itti himanii dubartoonni sammuun isaanii kanaan qabatee deema waan ta'eef dhiibbaan irraan ga'uu danda'a jechuudha. Dabalataan immoo wanti beekuu qabdanii ispeeshaalii ijoolleen dhiiraa durbummaan hundumti hin dhiigu. Maaliif dhiiguu dide jedhanii kan wal lolan namoota baay'ee argina waan ta'eef jechuudha. Dhimma kanarratti viidiyoon hojjedhe ilaaluu dandeessu kanas hubachuun barbaachisaadha. Kan biraan wal quunnamtii saalaa wajjin wal qabate yookiin immoo seeksiidhaan wal qabate. Egaa abbaan manaa fi haati manaa tokko gaa'ela keessatti miira isaaniitti gammadan yookiin immoo kan isaan gammachiisu keessaa tokko wal quunnamtii saalaati. Kanaaf wal quunnamtii saalaa irratti abbaan manaa fi haati manaa sodaa tokko malee kan waliin haasa'an jechuudha. Asirratti fedhii abbaa manaa qofa osoo hin taane haati manaas yookiin immoo haati manaas fedhii ishee abbaa manaa isheetti himachuu qabdi. Fedhii isaanii wal hubachuu qabu. Haala kamiin akka isaan gammachiisu walitti himuu qabu. Inni barbaade isheen barbaadu dhiisuu dandeessi. Fakkeenyaaf kanaan dura viidiyoon hojjedhe dubartoonni yeroo takka yommuu wajjin itti baay'atu yommuu hirriba dhabanii fedhiin isaanii hir'achuu danda'a yookiin fedhii dhabuu danda'u. Yeroo kana wal hubachuun barbaachisaadha waan ta'eef waliin furuu yaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf walii galteedhaan utuu ta'ee ispeeshaalii haati manaa abbaa manaa keessan gammachiisuu qabdu. Abbaa manaas immoo haadha manaa keessan gammachiisuu qabdu. Kanaaf waliin haasa'uun waliin diskas gochuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Even kanuma wal qabatee maalidhaa yeroo darbee ijoollee tokko wal fuudhee ji'a tokko tungu ji'a lammaffaa irratti dhufan maalinnaan hundeessu da'uu diddee yookiin dhaluu diddee hubadhaa. Waan tokko hin fayyadamne mallattisa ulfaa hin fayyadamne mallattisa doomsaa waan fayyadamte hin qabdu. Akkasuma wal quunnamtii saalaa gochaa turre garuu pireedii ishee deebi'ee dhufe waan ta'eef nan shakkee ulfaa'uu dandeessu laata jedhee shakkee fidee dhufee. Ittiin fayyadamu hubannoo waan hin qabneef tarii asirratti waan jechuu barbaadeen ispeeshaalii carraan dubartiin tokko marsaa laguu tokko keessatti ji'a tokko keessatti ulfaa'uudhaaf qabdu parsantii 25 qofa. Even wal quunnamtii saalaa gahaa gochaa jechuudha. Kanaaf abbaan manaa fi haati manaan tokko kan isaan mana yaalaa dhufanii ilaalamuu qaban waggaa 35 gadi taanaan dubartiin sun jechuudha. Waggaa tokko keessatti wal fuudhanii waggaa tokko wal quunnamtii saalaa gahaa ta'e gochaa. Kana jechuun torbanitti yeroo 3 isaa ol gochaa. Malatti isa da'umsaa kan biraatuun fayyadamin rakkoo fayyaa kan biraatuun qabaatiin mucaa yoo godhachuudhaa baatte yookiin immoo garaatti yoo hafuudhaa baatte mana yaalaa dhufuu qabdii kan jedhu jechuudha. Kanaaf hubannoo kana qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan haala kanaa yoo itti deemame baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dhimmoota wal quunnamtii saalaa wajjin wal qabatanii bu'aan baay'ee kaaseera. Kan biraan immoo ispeeshaalii dhiironni keezii na mudate kanaan dura mudannoo kana kaaseera. Abbaan manaa fi haati manaa tokko yeroo wajjin jiraachuu jalqaban yommuu waliin jiraachuu jalqaban maaltu uumama seetan. Ispeeshaalii yeroo marsaan laguutti dhufuuf jedhu dubartiin tokko amalli ishee baay'ee jijjiirama. Maaliif jijjiirama hormoonii yookiin immoo hormoonii sun jeeqamurraan kan ka'e baay'ee aaruu dafanii loluu sinjalaa dubbachuu dhiisuu callisanii bo'uu callisanii loluu danda'u. Yeroo kana amaanatti jijjiirrattanii kan dullaa fudhattee reebuu yookiin arrabsoo osoo hin taane at least wantoonni akkasii akka jiran hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif namoonni baay'een hubannoo dhabuudhaan kan ka'e yeroo baay'ee wal lolu waan ta'eef dhimma kanarratti yeroo isaatti wal lolan argina waan ta'eef. Kanaaf hubannoo qabaachuun gaariidha. Keeziin akkasii akka jiru abbaan manaa hubachuu qaba. Yeroo sanatti obsaadhaa fi danda'a ta'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan kan ilaallu gaa'ela keessatti gawaan baay'ee jira. Normaalii wal hubachuuf wal danda'u namni tokko yommuu walii wajjin jiraachuu jalqabu amala haaraa walirratti argaa deema waan ta'eef warra waa'ee gaa'elaa isin barsiisuu miti aktuaalii muuxannoo isa gabaadhee isin barsiisaa jira osoo hin taane at least hubachuu waan qabnu wantoota keeziiwwan arginuu fi wantoota dubbisne irraati kaafnee isin hubachiisuu barbaanneeti. Kanaaf jechuudha. Kanaaf jijjiiramni amalaa kun inni akka jiru yeroo marsaa laguu jeequmsi amalaa jijjiiramni amalaa kun immoo dhiibbaa isheerraan ga'uu danda'a waan ta'eef hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ulfaatti immoo ispeeshaalii yeroo ulfaa baay'ee amalli isaanii jijjiiramuu danda'a. Baay'ee haqqisuu danda'u like wanti baay'ee itti toluu dhiisuu danda'a nyaata nyaachuu dhiisuu danda'u ispeeshaalii yeroo jalqabaa jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti baay'ee danda'aadhaa fi obsaa ta'uu qaba abbaan manaa jechuudha.
dabalataan immoo especially ji'oota arfan gara jalqaba walqunnamtii saalaa fakkeenyaaf amma yeroo ulfaa walqunnamtii saalaan dhorkamu yeroo dhorkamu qaba fakkeenyaaf ji'oota arfan gara jalqaba sababii jijjiirama hormoonii kan ka'ee dubartiin tokko fedhiin ishee walqunnamtii saalaaf qabdu gadi bu'aadha sababa kanaaf fedhiin qabaattu waan ta'eef at least kallattii garaagaraan gammachiisuu yaaduun hin danda'ama yeroo isheen fedhii qabaattutti wajjiniin gochuun hin danda'ama yookiin immoo dabalataan immoo ji'a afur booda immoo keenyaaf ji'a shan ja'affaa keessa fedhiin ishee baay'ee dabala yeroo sanatti immoo abbaan manaas danda'atu qabda haati manaas danda'atu qabdi wal gammachiisuu qabdu yookiin wal hubachuu qabdu kan jedhu yaada kana kaasuu barbaade dabalataan immoo yeroo ulfaa especially hordofii ulfaa yeroo gootu abbaan manaa haadha manaa wajjin yeroo deemu baay'eetti tola waan ta'eef yoo dandeessan waliin deemuu yaalaa jajjabeessuu yaalaa especially amala keessantuu ittiin jijjiiratu isheen amala isin jijjiirachuu dandeessi sababa maalirraan kan ka'e sababa hormoonirraan kan ka'e especially gara jalqabaa amalli isheen itti jijjiiramuu danda'a garuu amala keessantuu ittiin jijjiiramin akka jaallattan jaalala qabdaniif illee yeroo yeroodhaan ibsuuf hin gaariidha even erga deessee boodallee gara jalqabaa baay'ee jeeqamuu dandeessi miirri ishee jeeqamuu danda'a waan ta'eef fedhii walqunnamtii saalaatiif dafee dhufuu dhiisuu danda'a Plus immoo jijjiiramni amalaallee irratti mul'achuu danda'a irratti mul'ata waan ta'eef danda'a foofsaa ta'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mala ittisa ulfaamuu fayyadamuu yoo barbaadan dursitanii haasofsiisuun gaariidha. Dhuftanii mari'achuun hakiima yookiin immoo ogeessa fayyaa wajjin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti dhiirri tokko dhalaan tokko gara gaa'elaatti osoo hin seeniin wal baruun baay'ee barbaachisaadha. Dabalataan immoo gorsi kan biraa jira gorsi bal'inaan taa'amee isiniif kennamu baay'ee waan jiruuf gorsa fudhachuun qorannoo garaagaraa gochuunis baay'ee gaariidha. Wantoota amma jenne muraasa yaada kana gabaabsee ibsuudhaaf kan kaase wantoonni akkasii akka isaan gaa'ela keessatti nama mudatan bartanii qophaa'uun baay'ee gaariidha. Namoonni keessa jirtanis immoo tariitii baay'een keessan keessatti of ilaalaa jirtu ta'uu danda'a waan ta'eef bifa kanaan akkasiin hubattan jechuun barbaada. Namoonni gorsa fayyaa barbaadan yaala fayyaa akkasumas immoo gara biyya alaa kanneen akka biyya Turkii, Dubaay fa'aas deemtanii yaalamuu barbaadan yoo dhuftan haasofsiisuu dandeessu. Gorsa fayyaa kamiyyuu yaala fayyaa kamiyyuu kilinika keenya argachuu dandeessu. Kilinikii Dr. Naafiyaad kan argamu magaalaa Finfinnee Hoteela Naaziraa fuulduratti Masqal Filaawar Hoteela Naaziraa fuulduratti argamna. Lakkoofsi bilbilaa 99 hanga xumuraatti waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa fayyaa nagaa.